injifannoo gooticha waraana bilisummaa Oromoo Desembar 2021 irreefi gaachanni uummata Oromoo WBOn zoonii bahaa tarkaanfii humna yartuu diinaa irratti fudhateen humna yartuu diinaa hedduu hororee daaressuudhaan injifannoo boonsaa galmeessee jiraachuu gooticha waraana bilisummaa Oromoo WBOn zoonichaa ifoomsee jira. Irreefi gaachanni uummata Oromoo WBOn zoonii kibbaa godina Gujii bahaa keessa sossoohu tarkaanfii humna yartuu diinaa irratti fudhateen injifannoo cululuqaa galmeessee jiraachuus gooticha waraana bilisummaa Oromoo WBOn zoonichaa ifoomsee jira. Itti fufuudhaan irreefi gaachanni uummata Oromoo WBOn zoonii giddu galeessaa tarkaanfii humna yartuu diinaa irratti fudhateen humna yartuu diinaa hedduu hororee daaressuudhaan meeshaalee garagaraa sirraa booji'ee jiraachuu ajajaan zoonichaa ifoomsee jira. Itti fufuudhaan irreefi gaachanni uummata Oromoo jajjabeen diinaaf yaaddoo humni furgaatuun urjii lola keessaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBOn zoonii lixaa tarkaanfii humna yartuu diinaa irratti fudhateen humna yartuu diinaa hedduu hororee daaressuudhaan injifannoo boonsaa galmeessaa jiraachuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBOn ifoomsee jira. Egaa bal'ina oduu kana akkatti aanutti isin dhageesse. Desembar 2021 irreefi gaachanni uummata Oromoo WBOn zoonii bahaa tarkaanfii humna yartuu diinaa irratti fudhateen humna yartuu diinaa hedduu hororee daaressuudhaan injifannoo boonsaa galmeessee jira. Irreefi gaachanni uummata Oromoo WBOn jajjabeen diinaaf yaaddoo baha Oromiyaa Harargee keessatti waraana humna yartuu PP ergamtuu ilmaan Minilik hedduu hororee daaressuudhaan injifannoo cululuqaas galmeessee jira. Irreefi gaachanni uummata Oromoo WBOn zoonii bahaa godina Harargee bahaa Ono Kombolchaa Araddaa Sarkamaa fi Laga Hamaa gidduutti lola guyyaa har'aa WBO fi ergamtuu sirna tortoraa impaayera Itoophiyaa gidduutti taasifameen WBOn ergamtoota sirna naftanyaa Abiyyoot Kaaseen hin durfamu sakatta'aa bobbaatee hedduu du'aa fi madoon adabee jiraachuu ajajaan WBO zoonichaas ifoomsee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBOn gumaa ilmaan Oromoo baasuu itti fufee jira. Haqa qabnani moona. Irreefi gaachanni uummata Oromoo WBOn zoonii bahaa Cibirraan Elemoo Qilxuu guyyaa har'aa miseensota haarawaa leenjisee eebbisuus ifoomsee jira. Irreefi gaachanni uummata Oromoo WBOn bahaa Oromiyaa Cibirraan Elemoo Qilxuu guyyaa har'aa miseensa haarawaa kan leenjii waraanaa fi siyaasaatiin cuubbame leenjisee baasee jiraachuus ifoomsee jira. Baga gammaddan baga gammanne isiniin jenna. Desembar 2021 irreefi gaachanni uummata Oromoo WBOn zoonii lixaa humna yartuu diinaa irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhateen humna yartuu diinaa hedduu hororee daaressuudhaan injifannoo boonsaa galmeessee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBOn jajjabeen diinaaf yaaddoo humni furgaatuun urjii lola keessaa tarkaanfii humna yartuu diinaa irratti fudhate iddoo beejii jedhamtutti bakkoota gaara keelloo keessatti jajjabeen urjii lolaa diina hedduu du'aa fi madoo dandammii hin qabneen adabee meeshaalee garagaraa konkolaataa 4 diishkaa 4 bireemii 3 fi meeshaalee xixiqqoo lakkoofsaan hedduu ta'an booji'ee jiraachuus ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonichaa ifoomsee jira. Itti fufuun irreefi gaachanni uummata Oromoo WBOn zoonii giddu galeessaa tarkaanfii humna yartuu diinaa irratti fudhateen humna yartuu diinaa hedduu hororee daaressuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Irreefi gaachanni uummata Oromoo WBOn jajjabeen diinaaf yaaddoo WBOn zoonii giddu galeessa baha Shaggaa Ona Liiban Cuqqaallaa Ganda Odaa Jiddaa iddoo addaa Gaalee jedhamtutti humna shororkeessituu faashinistii ganda irra deemuudhaan uummata dararaa turte irratti guyyaa har'aa muddee 2021 tarkaanfii ilaalessaa fudhateen potorolii 2 guutumaa guututti barbadeessuun nama 15 ajjeesuun hedduu madoon adabee jiraachuus ajajaa WBO zoonichaa ifoomsee jira. Gama meeshaatiin akaamii 8 bireemii 2 snaapper 1 kilaash 11 rasaasa firii 300 fi shuggutii 5 hidhannoo guutuu waliin irreef gaachanni uummata Oromoo WBOn zoonichaa galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif taasisee jira. Itti fufuudhaan irreefi gaachanni uummata Oromoo WBOn zoonii kibbaa konyaa Gujii bahaa keessa sossoohu tarkaanfii humna yartuu diinaa irratti fudhateen
humna yartuu diinaa hedduu hororee daareessuudhaan injifannoo boonsaa galmeessee jira. Reefii gaachanni uummata Oromoo zoonii kibbaa konyaa Gujii Bahaa Cibirraan Odaa Adoollaa tarkaanfii humna yartuu diinaa irratti fudhateen humna yartuu diinaa hedduu hororee daareessuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Reefii gaachanni uummata Oromoo waboon jajjabeen diinaaf yaadduu duula imala gara Finfinnee jedhuun bobbaa waboon eegalee tarkaanfii laaleessaan humna sirna tortoraa Itoophiyaa irratti taasisaa jiraachuus ifoomsee jira. Reefii gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii kibbaa konyaa Gujii Bahaa Cibirraan Odaa Adoollaa tarkaanfii haleellaa fudhachuu ammas itti fufee jira. Reefii gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii kibbaa konyaa Gujii Bahaa keessa sossoo'u Cibirraan Odaa Adoollaa tarkaanfiin sirna tortoraa mootummaa Itoophiyaa irratti ammas dabalee fudhachaa jiraachuus ifoomsee jira. Desembar 2021 ammas Cibirraan Odaa Adoollaa godina Gujii Bahaa aanaa Adoollaa wadaraa gidduutti waraana PP kallattii hundaa wal guurtee gara tarkaanfii ganama meeshaalee gurguddaa baasukaa fi diishkaalee guurrattee deemaa turte irratti galgala kana sa'aatii 10 hanga sa'a 11tti lola guddaa geggeesse loltoota PP 10 battalumatti ajjeese 2 madeessuun guutumaa guututti ari'uudhaan bakka isiin irraa dhuftetti deebisee jiraachuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboo ifoomsuun gama meeshaatiin kilaash akaamii 2 irraa hiikuus galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif godhee jira. Dulli imala gara Finfinnee jedhu gooticha waraana bilisummaa Oromootiin eegalamee milkii bilisummaatiin oolabama jechuudhaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii jajjaboo fudhachaa jiraachuus ifoomsee jira. Itti fufuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii garagaraa keessa jiran tarkaanfii haleellaa sirna tortoraa Itoophiyaa irratti fudhachuu jabeessee itti fufee jiraachuus ifoomsee jira. Desembar 2021 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii garagaraa muddee 18 bara 2021 giddugala Oromiyaa bakkoota akka naannawa Finfinnee dabalatee magaalota gurguddoo Oromiyaa kanneen akka Bishooftuu, Adaamaa, Aamboo, Naqamtee, Walancitii fi Fincii keessatti ganama irraa jalqabee waraana mootummaa biltiginnaa fi humna addaa naannoo Oromiyaan haleellaa turuu beeksisee jira. Haleellaa kana hordofee waraanni mootummaa irraa miidhaan jabaan gahuuf kan beeksise waraanni bilisummaa Oromoo waboon zoonilee garagaraa naannawa Finfinnee iddoo Tulluu Diimtuu jedhamtutti ammoo lola jabaa geggeessaa jiruun bakka kana waraanni mootummaa irraa qulqulleessuuf dhuunfachuuf qarqara irra jirra jechuudhaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon ifoomsee jira. Bifuma wal fakkaatuun reefii gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii lixaa tarkaanfii humna yartuu diinaa irratti fudhateen humna yartuu diinaa hedduu hororee daareessuudhaan injifannoo boonsaa galmeessee jiraachuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo jajjabeen diinaa yaaddoo waboon zoonii lixaa ifoomsee jira. Desembar 2021 bifuma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo waboon zoonii lixaa Wallagga lixaa Ona Baabboo Gambeellaa fi naannoo isheetti haleellaa waraana biltiginnaa irratti raawwateen naannoo Shamaal Tokkee jedhamtu keessaa waraana Abiyyi Ahmad yeroo qulqulleessu waraanni Abiyyi Ahmad gara magaalaa Baamboo Gambeellatti ol baqachuun mirkanaa'ee jira. Yeroo ammaa kanas waraanni bilisummaa Oromoo Ona Baamboo Gambeellaa waraana mootummaa biltiginnaa garasitti baqate haleelluuf naannoo sana marsee jiraachuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo ifoomsee jira. Oduu dabalataa waraanni bilisummaa Oromoo zooniiwwan garagaraa keessatti miseensa waraana bilisummaa Oromoo haarawa leenjisuun eebbisee jiraachuus gootichi waraana bilisummaa Oromoo ifoomsee jira. Egaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii bahaa humna waraanaa jajjabee eebbisee jiraachuus ifoomsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon zoonii garagaraa keessatti miseensota haarawa leenjii waraanaa fi siyaasaa fudhatan eebbisee jiraachuus beeksisee jira. Haaluma kanaan wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo waboon zoonii bahaa muddee 2021 humna jajjabee haarawa eebbisuun dirqamaaf bobbaasuu beeksisee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo kaaba lixa shaggar keessaa muddee 2021 miseensota haarawa leenjisee ture bakka uummanni kumaatama lakkaawamanii argamanitti eebbisiisuudhaan gara dirree falmaatti bobbaasee jiraachuus gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonichaa ifoomsee jira. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota Gullollee Wuhut sagantaan oduu keenya har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee asirratti goolabamaa sagantaalee birootiin hamma walitti deebinutti Gullollee Wuhut sheer
sabiskiraayib gochuudhaan hordofuu hin dagatinaa isiniin jenna nagayatti.